Ashamaa akkam jirtu dhaggeeffattoota keenya qophii keenya nadii aadaa har'aatiin waa'ee koottaa dhufee yookiin adeemsa jaarsummaa aadaa ummata Arsii biratti gaggeeffamuu kan kutaa tokkoffaasaa torban ilaallee turreerraa bulfannee har'ammoo kutaa lammaffaa isinii qabannee dhiyaanneerra. Maddi keenya kitaaba Obbo Huseen Badhaasoo kan mata duree Haxii fi Baalabbaatota Arsii Baalee Diidaa jedhu kan bara 2017 maxxanfame. Koottaa dhufeen akkuma torban kutaa tokkoffaa keessatti ilaallee adeemsa aadaa dubbii Arsii yoo ta'u manguddoonni himata galtee waldiddaa waldhabbii gumaa yookiin balleessaa firoomaa tan fira gidduutti ilaalamtu adeemsa yookiin piroosesii dubbii ta'uu torban ilaallee turre. Har'ammoo kutaa lammaffaasaa bakka torban dhaabnerraa itti fufnee isin biraan geenya. Duraan aadaa Arsii keessatti akka ammaa kana oluma kaanii dhugaa namaan kennan. Dhugaan ulfina qabdi. Dhugaan waa mararra mi'aa jedhan manguddoonni duraan dursee namuu seera hin tarkaaffatu. Yoo tarkaaffatellee warra dubbii ilaalutu itti mura. Fakkeenya biraa haa ilaallu. Gaafa cidha fuudhaa heerumaa hamaamonni akkuma fardarraa duudan yookiin bu'een bakka qopheessaniif daasii ta'ee dukkaana duudee manguddoon gara warra hamaamotaa dhufe tokko dhiyee warra kenna jedhaan manguddoo gara warra intala heerumsiisutiin sunillee ahaa jechuun jalaa qaban. Maarree ilmaaf dhufee intalaaf dhufee eenaa jedhi na jalaa oowwaadhuu jedhaan manguddoon gara warra intala heerumsiisullee lamaa jedhan jedhan koottaa jedhanii kocho'oo walii kennuun ilma deemtuntu ka'ee nuti intala deemtutu ta'ee nuti jedhaan manguddoon gara warra intalaa. Manguddoon gara hamaamotaa gosa maqaa dha'ee ilma ebeluu ebeluuti intalallee gosa ebeluu ta ebeluu ebeluuti jedhaan. Amma manguddoonni gara warra intalaa jedhan jedhan koottaa waliin jechuun dubbatanii wanti gara warra intalaati fi warra fuudhutillee qulqulleeffatan jiraatu gaafatanii fixatan. Waa'ee guyyaa cidha kanaa guyyaa guddaa ta'uu guyyaa gosa lamaanii ta'uu guyyaa Arsii ta'uu guyyaa Oromoo ta'uu dubbatan. Itti aansanii maarree argatte si deessisee tana dhiisii intalti manatti haftellee teetuma ilmi kee ka mana jirullee ima fuudhaa jedhaniin. Amma manguddoonni gara warra fuudhuu deebite jedhanii koottaa waliin jedhan. Koottan hin haftu. Koottan ulfina deebi'iiti. Deebi'ii mi'eessitii dubbii tolchiti. Koottaa yoo jedhan duraan dhufe jedhama. Amma gadaa tana koottaa yoo jedhee deebiseetuma jalaa qabullee koottaa jedhaan. Amma gadaa tana koottaa yoo jedhee deebiseetuma ka jalaa qabullee koottaa jedhaan. Koottan waamicha kabajaati koottun jedhan. Yoo koottu jedhe dubbii sirnaa guddaa ta'umman irratti walga'e oduu hin ta'in gadi butee gurbaa koottuu jechuma.
manguddoon lamaan hamaamuta bakka bu'anii kochoo isaanii koottaa waliin jedhanii waan guyyaan guddaan kun qabuu fi jedhamuu isaanillee gara isaaniitiin bal'inaan dubbatanii gosaa fi warra intalaa galateeffatanii fi jajatanii warra intalaa eebbisan. Kaaga ammaa himame tartiiba adeemsa deebi'ii akeekkachiisuu fi kaayyoon guddoon yaada koottaa dhufee kanaa waa lamarratti ta ijaaramte. Ta duraa wanti dubbatan cuftuu seera qabaachuu fi seerallee safeeffachuudha. Fakkeenya tokko yoo ilaalle namni tokko gaaddisa du'aa dhufee boo'ee yookiin warra eebbisee gaggeessaa kennee taa'a. Yoo haajaa deemuuf qabaate oluma ka'ee hin deemu. Maarree gaaddisa kana oolanii buluun keessummaa fi dhala boo'aa dhuftu keessummeessuun teennuma maraa anatu haajaa wayii jabduu muddamuuf qaba maal wayya jedhee gaafata. Warri taa'u afaanuma tokko lama jedhanii wanti guddaan hayyama gaafachuu san waan ta'eef galatooffatanii hayyamamee fi deema malee olumaa ka'ee hin deemu. Seeraa fi aadaa ofiitii buluu jechuun tana. Yaanni lammataa afaan qajeelaa akka bishaan lagaa yaa'uu ka hin gufanne dubbachuu manguddootati. Afaan akka aanan dhuganii namatti mi'aawu ka dubbatan. Afaan manguddoonni jaarsummaa irratti dubbatan afaan Oromoo jiidhaa dhama qabeessa ganamaatii fi Oromummaa ganamaa tamakaa afaan biraa hin qabne taakkeessa afaan biraa hin qabne waan ta'eef kan nama hawwatu ta'uu isaallee yaadachiisuufi. Wanti nama dinqisiisu ka biraa akkaataa adeemsa dubbiiti. Namni adeemsi dubbiin deemtuun sun hin galleef sila afaanuma ani beeku ka Oromoo dubbataa jiranimoo natu dhagayuu irratti rakkoo wayii qaba jedhee of gaafata. Yeroo takka akkuma nama horiin jalaa miliquu dubbiin dubbatamaa jirtu nama jalaa miliqxee gara isiin deemtu wallaalan. Maal jechuu keeti jechuun hin mala. Garuu tun dhugaa barreessaa kitaaba kanaa narra gatte. Kana fakkeenni bishaan dubbii mana murtiiti. Namni mana murtiitti namaan himatame tokko deebitee barreeffamaan kennadhuu jedhama. Namichi kun oduma haajaa isaa san tolchee beekuu deebii isii barreessee kennuun dhibdi. Kanaaf namni mana murtiitii dubbii qabu abukaattoo kan bitatuuf dubbiin manguddoonni dubbattullee yeroo takka akkanuma nama miliqxee gara deemtu wallaalan. Dhuguma namni jaarsummaatti dubbiin galuu fi diddee abukaattoo hin bitatu. Dubbiin adeemsa keessatti miliqxellee maayii dhima galtiif. Namni wayita haasawa jaalatu ka yaada isaa hawwatu caqasuu hin shokoksuu hin qofa'ullee yoo manguddoonni dubbatan namni tokko jalan xiixu. Dubbii har'uma fedhu malee jedhaniillee gugsuu fi jarjarsuunillee hin jirtu. Namni yaada kennuu fedhu na gungumsiisaa jedha yookiin sapplimentii dubbiin sin ilaallattu yeroon qabnu jedhanii didiinullee hin jirtu. Martuu hin gaafatu malee gaafachuun mirga isaati yookiin diimokiraasiidha. Dubbiin dheerattu haa bultu jedhanii guyyaa biraatiif bulchan. Malli manguddoonni dubbii hadhooftuu fi walxaxxuu qabbaneessaniin fi salphaatti nagayaa fi araara buusaniin ka adda addaa keessaa haadhoowwanii fi gurguddoon lamaan tokko akkuma gararraatti himamee dandeettii deebii yoo taatu talammataa mammaaksa. Mammaaksi akkuma ogeessi wal'aansa fayyaa tokko nama dhibame qoricha yookiin dawaa kennuu manguddoota araaraaf jaarsummaa ta'anillee mammaaksi qoricha dubbiiti jedhamu dubbii ho'isuu nutti fakkaattu. Yaada kana fakkeenya tokkoon mataa haa hiinu. Barreessan kitaaba kanaa ijoollummatii irraa waan aadaa tana hordofuun anaaf aadaa. Gaaf tokko ganda keenyatti intalli heerumsiisan takka abbaa warraatiin wal diddee warratti galte. Warri fuudhe nu galchaa jedhanii kadhatan warri intalaa abadan mormatu nu murama malee amma achi isinitti hin galtuu jedhaniin. Warri intalaa galchuu fididan. Warri fuudhe kun manguddoo jaarsummaan beekame warri intalaatillee manguddoo waammatee jaarsummaa araara ta'an. Dubbii walitti gadi fuudhanii warri intalaallee waan intalli isaanii ka fuudhatti hin galleef himatan. Ka fuudhellee rakkoo intala fuudhee wajjin qabu dubbate. Manguddoonni lamaan dubbii gama lamaan iyyuu caqasanii dubbachuu jalqaban. Nama dide jedhe tole jechisuun dubbii laaftuu miti warra intalaa falli dadhabe. Manguddoonni lamaan mammaaksumaan wal jala itti darbanii warra sossoosuu dadhaban. Mammaaksillee garaa warra intalaa laaffisuu fidide. Ma irratti manguddoon warri intala fuudhee fidatee mammaaksa tokko mammaakan. Akkana jedhanillee gaafa guyyaa cidha tokko yoo intala baasan geettu hamaamonnii fi warri intala heerumsiisuu wal lole. Loluma kana irratti hamaamota keessaa tokko eboo darbatee gurbaa dargaggeessa warra intalaa tokko ajjeese. Yoo matana abbaan gurbaa ajjeefamee nama guddaa ittuma fiigee ka ilma isaa ajjeesisan bullukkoo uffatu jala kaayate.
kadue ilmasati amma warri intalaa namicha ilma isaanii ajjeese isaanillee ajjeesuuf darbatanii waraanuuf manguddoo ilmi jala du'e jala jiraa dha'uufillee kadhaamu ka ajjeesee miti manguddoo abbaa gurbaa du'eeti falli waan godhanii dhabame. Edduma tana manguddoonni gara lamaanii namni biraa akkan ajjeefamne iddoo seenanii addaan dhorkan. Manguddoon kun namicha ilma isaanii ajjeesellee manatti hin galatanii hamaamonni illee gara qeesaa gale. Warri intalaa mana manguddoo isaanii marsanii taa'an. Akka ba'u eeganii dadhabnaan ka'anii gara mana isaanii galan. Manguddoon kunillee yoo halkan qixxee dabruu mana boroon diiganii ka ilma isaanii ajjeesisan gadhiisanii jedhan. Manguddoon kun ittaansanillee waldiddaan intala teessaniitii fi kafuudhee dubbii lubbuu namaatii olii miti beekaa fi gamni akkana hojjetaa araaramaa intalallee galchaa jedhaniin. Warri yoo duraa mormanu muraa jedhee bishaanuma ta'ee intalti galte. Gararraatti mammaaksi qoricha dubbiiti kan jedhameef kanaafi. Dhumarrattillee kaayyoon haadhoon mata dureen koottaa dhufeetun barreeffamteef aadaan gamnummaa dandeettiin barumsa malee akkanatti dubbatanii nama amansiisuu dinqisiifatuun kun otoo irraanfatameetii fi badeellee nafin wal yaadachiisuufi mararra mootoo barreeffamtee dhaloota dhufu dabartee hawwii jetturraa ka'uuni. Garaa biraatiin immoo koottaa dhufee ilaalchisee haga himamuu qabu akka himamin beekamullee ammaaf mammaaksa kadhale 90 kaafe hagas lamaa jedhu kan manguddoo galatoo kaawwatiin guduufina. Egaa dhaggeeffattoota keenya kabajamoo sagantaan nadii aadaa keenyaa kan sirna haasawa aadaa uummata Arsii koottaa dhufee irratti xiyyeeffachuun kutaa lamaan isinii dhiyeessinee turre kana fakkaata. Torban qophii biraatiin hanga walitti deebinutti fayyaa bulaa.